Guyyoota 30 qofa keessatti jijjiirama qaamaa fi herreega baankii keessan irratti argamu arguuf qophiidha. Jireenya keenya keessatti tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemuuf humni nu barbaachisu inni guddaan lama. Isaanis tokko fayyaa, lama maallaqa yookiin qabeenya keenya. Baay'een keenya boru jalqabna jechaa oolla. Boru jalqabna osoo jennu jireenya keenya baay'ee lafa irra harkisneerra. Garuu boru hin dhumu. Addunyaa kanarra wanti hin dhumne yoo jiraate boruudha. Boruun numa hin qabu beeki. Har'a chaanaalii tarkaanfii irratti qormaata guyyoota 30 kan jireenya keessan guutummaatti jijjiiru waloon jalqabna. Viidiyoon kun kutaa 2 of keessaa qaba. Kutaa tokkoffaan guyyoota 15 jalqabaa fayyaa irratti xiyyeeffanna. Kutaa lammaffaan ammoo guyyoota 15 itti aanu guyyaa 16 haga 30 maallaqa yookiin qabeenya irratti xiyyeeffanna. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaan dhaamsa keenya. Kutaa tokkoffaa guyyoota 15 fayyaa keenyaaf. Fayyaan badhaadhina hunda caaludha. Fayyaan qabeenya jalqabaati. Fayyaa yoo hin qabaanne maallaqa argannoon hin gammannu beeki. Guyyoota 15 fayyaaf ramanne keessaa guyyaa 1 haga 5 keessatti wanti raawwatamuu qabu. Bishaan dhuguu baay'isuu. Guyyaatti bishaan liitira 2 hanga 3 dhuguu. Kun dandeettii sammuu fi bareedina gogaa keessaniif murteessaadha. Hirriba gahaa rafuu. Sa'aatii 7 hanga 8 rafuu amaleeffadhaa. Hirribni gaariin jireenya guyyaa itti aanuuf anniisaa nuuf kenna. Akkasuma sammuun dammaqinaan akka waaqayyabatu nu taasisa. Guyyoota 6 haga 10 keessatti wanti raawwatamuu qabu sochii qaamaa fi nyaata madaalawaadha. Guyyaatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 deema. Ispoortii ulfaataan hin barbaachisu. Sochiin itti fufiinsa qabu ni gaha. Sochii qaamaa salphaa ta'e kan akka deemsa miilaa yookaan ispoortii daqiiqaa 20 haga 30 ta'u guyyaa guyyaan hojjechuun dhiibbaa dhiigaa hir'isuu fi onnee keenya jajjabeessuuf baay'ee gargaara. Akkasumas nyaata mi'aawaa fi zayitii baay'ee qaban irraa fagaachuu, kuduraa fi fuduraa garaagaraa soorata keenya keessatti dabaluun qaama keenya dhibee irraa ittisuun murteessaadha. Nyaata madaalawaa yoo danda'ame hanguma humna qabaniin nyaata ijaartota qaamaa ta'an pirootiin isa jennuun sana kanneen akka baaqelaa, misira, kallee fi foon osoo hin baay'anne soorachuu. Madda anniisaa fi ijaarsa maashaa keenyaaf barbaachisoo ta'an waan qabaniif baay'ee nu barbaachisa. Kuduraa fi fuduraa soorachuu, viitaaminootaa fi albuudota garaagaraa waan qabaniif dandeettii dhibee ittisuu qabu. Kanaaf sammuu fi qaama keenya ni cimsu. Hanga nyaataa murteessuu. Nyaata tokko baay'isanii soorachuu irra bifa madaalawaa ta'een gosa adda addaa walitti makuun soorachuun gaariidha. Sukkaaraa fi soogidda hir'isuu. Nyaata sukkaaraa fi soogidda of keessaa baay'ee qaban dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraaf waan nu saaxilaniif of eeggannoon soorachuun barbaachisaadha. Sukkaaraa fi nyaata warshaa keessatti qophaa'an guyyoota kanneeniif irraa fagaadhaa. Inni kun dandeettii xiyyeeffannaa keessanii ni dabala. Guyyoota 11 haga 15 keessatti wanti raawwatamuu qabu ammoo fayyaa sammuu mental health isa jennuun sana jechuudha. Yaada tasgabbii qabu yaaduu, meditation. Guyyaatti yoo xiqqaate daqiiqaa 10 ofii kennanii jal'isanii of dhageeffachuu. Kitaaba dubbisuu. Guyyaatti yoo xiqqaate fuula 5 dubbisuun sammuu keessan bal'isa. Fayyaan sammuu mental health inni jennuun sun dandeettii nuti jireenya guyyaa keessatti miira keenya to'achuun rakkoolee nu mudatan furachuu fi namoota biroo waliin hariiroo gaarii uumuuf qabnudha. Akkuma fayyaa qaamaa fayyaan sammuus xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Akkaataa itti fayyaa sammuu keenyaa eeggannu karaalee gurguddoo armaan gadiitiin ibsuun ni danda'ama. Mallattoolee fayyaa sammuu gaarii. Karaan tokko mallattoolee fayyaa sammuu gaarii. Sammuun keenya fayyaadha kan jennu yoo dandeettiiwwan armaan gadii qabaateedha. Dandeettii ofitti amanamummaa, dandeettii rakkoo furachuu, hariiroo hawaasummaa gaarii. Isaan kana sadan yoo qabaate sammuun keenya fayyaa gaarii qaba jennee dubbachuu dandeenya. Wantoota fayyaa sammuu miidhan. Jireenya keessatti wantoonni fayyaa sammuu keenya booressan baay'eedha. Isaan keessaa muraasni tokko dhiphina hojii yookiin barnootaa, 2 gadda yookiin miidhaa qaamaa, 3 hirriba gahaa fi nyaata madaalawaa. Karaalee fayyaa sammuu ittiin cimsan. Fayyaa sammuu keessanii eeggachuuf tarkaanfiiwwan armaan gadii fudhadhaa. 1 mari'achuu, 2 boqonnaa gahaa, 3 sochii qaamaa, 4 yeroo ofii kennu. Isaan kana gaafa gootan sammuu keessan haala gaariin tikfachuu dandeessu. Egaa kutaa fayyaa irratti qopheessine kanumaan yoo jenne amma gara kutaa lammaffaatti
achi haa ceenu. Kutaa lammaffaa guyyoota 15 maallaqa keenya. Amma dabareen kan maallaqa yookiin qabeenya keenya ijaaruuti. Maallaqa argachuu qofa osoo hin taane maallaqa bulchuutu jireenya jijjiira. Guyyoota 15 maallaqa yookiin qabeenya qabanne keessaa guyyaa 16 haga 20 keessatti wanti raawwatamuu qabu ni duraa karooraa fi baasii to'achuu. Wantoota jireenya keenya milkaa'inaaf qopheessu keessaa inni tokko karooraa fi baasii to'achuu. Qabeenya qabnu bifa saayinsawaa ta'een yoo bulchinee fi karoora ifa ta'e yoo qabaanne dhiphina dabalataa irraa of qusanna. Karoora jireenyaa pilaan. Karoorri karaa ittiin adeemsa jireenya keenyaa qajeelchinudha. Namni karoora hin qabne bakka deemu hin beeku. Namni bakka deemu hin beekne immoo bakka gahu hin qabu jechuudha. Karoora yeroo qopheessitu akka armaan gadii kanatti qopheeffadhu. Isa jalqabaa galma gabaabaa fi dheeraa qabaadhu. Wantoota torban kana keessa raawwachuu barbaadduu fi waggaa tokko keessatti bakka gahuu feetu adda baasii barreeffadhu. Tartiiba dursaa. Hojiiwwan hunda wal faana hojjechuun hin danda'amu. Inni dursa raawwatamuu qabu isa kam jedhii murteessi. Yeroo fayyadamuu. Sa'aatii kee irratti abbaa ta'uu qabda. Guyyaa keessatti hojii tokkoof yeroo murtaa'e ramaduun bu'a qabeessa taasisa. Kanaaf karoora yeroo qopheessitu tokko galma gabaabaa fi dheeraa qabaachuu qabda. Tartiiba dursaa qabaachuu qabda. Yeroo kee fayyadamuu qabda. Isaan sadan kana hojiirra oolchuu qabda jechuudha. Inni biraa baasii to'achuu. Faayinaanshiyaal manaajimanti. Maallaqa argachuu qofa osoo hin taane isa argatte akkamitti akka itti fayyadamtu beekuun murteessaadha. Kanaaf baasii beekuu. Maallaqni keessan eessa akka deemu galmeessa. Baasii barbaachisoo kanneen akka nyaataa, kiraa, uffataa fi baasiiwwan dabalataa adda baasi. Erga baasii kee beektee booda baasii kee galmeessi. Qarshii takka illee yoo taate maallaqa baasii gootan hundumaa galmeessaa. Maallaqni keessan eessa akka lixu ni bartu. Baasii barbaachisaa hin taane dhiisuu. Karaa itti maallaqa keessan bulchitan keessaa inni tokko galii ji'atti argattan irraa parsantii 50 wantoota bu'uura ta'an kanneen akka nyaataa, kiraa, uffataa fi kanneen kana fakkaataniif oolchaa. Parsantii 30 fedhii dhuunfaa keessaniif hambifadha. Parsantii 20 qusannaa yookiin deebisanii investimentii gochuun murteessaadha. Qusannaa amaleeffachuu. Maallaqa hafe qusachuu osoo hin taane jalqaba qusannaa ofirraa hir'isanii booda isa hafeen jiraachuu amaleeffachuu. Maaliif kun barbaachise? Karooraa fi baasii yoo to'anne tokko dhiphinni sammuu maallaqa dhabuu irraa dhufu ni hir'ata. Lama galma keenya dhuunfaa fi maatii dambali'uun bira gahuu dandeenya. Sadii yeroo muddamaa emergency itti of dandeenyu ni qaba. Namni baasii isaa gadi fageenyaan beeku karoora isaa milkeessuuf tarkaanfii guddaa tokko dura deemeera jechuudha. Guyyoota 21-25 keessatti wanti raawwatamuu qabu qusannoo fi hojiilee dabalataa. Galii keessan keessaa parsantii 50 dhimma barbaachisaaf, parsantii 30 fedhii dhuunfaaf, parsantii 20 ammoo qusannoof ramada. Madda galii dabalataa. Guyyoota kanneen keessatti dandeettii dabalataa qabdan fakkeenyaaf barreessuu, gorsa kennuu, daldala xixinnoo irratti yaada maddisiisaa. Qusannoo fi hojiileen dabalataa furtuu sooramuu fi dhiphina maallaqaaf furmaata waaraa ittiin argannudha. Namni qusatu gara fuulduraa ijaarrata. Namni hojii dabalataa qabu ammoo saffisaan galma isaa bira ga'a. Akkaataa qusannoo saving strategy. Qusannoon maallaqa hafe kaayuu osoo hin taane karooraan dursa ofirraa hir'isu. Akaakuun qusannoo sadiitu jira. Qusannaa tasaa, qusannaa galmaa, qusannaa investimentiiti. Mee qusannaa tasaa yookiin emergency fund kan jennuun kun dhimma dhukkubaa yookiin hojii dhabuuf kan ooludha. Yoo xiqqaate baasii ji'a 3 haga 6 qabaachuu qabdu. Qusannaa galmaa goal based kan jennuun ammoo mana ijaarrachuu, makiinaa bitachuu yookaan barumsaaf kan ooludha. Qusannaa investimentii inni jennuun maallaqa kaffaltii irraa hafeen hojii uumuuf kan ooludha. Tooftaan inni jalqabaa ofirratti hojjetu. Galiin kee akkuma dhufeen dhibbeentaa 10 haga 20 gara herreega qusannaa keetti dabarsi. Hojiileen dabalataa kan jennuun tokko hojii onlaayinii digital skill. Hojii onlaayinii kana jalatti kan nuti ramannu tokko barreeffama hiikuu translation afaan oromoo irraa gara afaan ingiliffaa, afaan ingiliffaa irraa gara afaan oromootti. Inni biraa barruu diizaayinii kana jechuun graphic design, beeksisaa fi loogoo hojjechuu. Inni sadaffaan social media management, beeksisa daldaltootaa to'achuu. Inni afuraffaan daldala xixiqqaa, meeshaalee teeknooloojii kan akka mobaayil aksesarii bittanii gurguruu. Inni shanaffaan gorsa, dhimma irratti barattee fi muuxannoo qabduun namoota gargaaru. Guyyoota 26-30 keessatti wanti raawwatamuu qabu investimentii fi milkiidha. Investimentii fi milkiin walitti dhufeenya jabaa qabu. Investimentii jechuun maallaqa, yeroo fi humna kee waan gara fuulduraatti bu'aa guddaa siif fidu irratti bobbaasu jechuudha. Milkiin immoo bu'aa obsaa fi karooraan qindaa'ee argamu. Isa kana milkeessuuf tokko ofirratti hojjechuu,
maallaqa keessan dandeettii haaraa barachuu irratti oolchaa. Investimentiin hunda caalu of irratti hojjechuudha waan ta'eef. Akaakuu investimentii, types of investment, investimentii ofii, self investment, investimentii maallaqaa, investimentii yeroo. Investimentii bakka kana sadeenitti qoonnee ilaalla. Mee investimentii ofii yookiin self investment kana ilaallu. Kun dandeettii haaraa barachuu, kitaaba dubbisuu fi fayyaa ofii eeggachuudha. Investimentiin hunda caalu kan of irratti hojjetamu. Investimentii maallaqaa. Maallaqi daldala aksiyoona baankii yookaan lafa irratti bobbaasuu. Kun maallaqni kee osoo ati raftuu akkasiif hojjetu godha. Inni sadaffaan investimentii yeroo. Yeroo kee wanta gatii hin qabne irratti gubuu mannaa hojii daldalaa yookiin kaayyoo kee irra barsu. Inni biraa ammoo milkiidha. Milkiin investimentii keessatti obsa irratti hundaa'a. Maallaqni ati har'a qusattu yookiin investi gootu waggoota muraasa booda baay'atee siif deebi'a. Furtuu milkii. Furtuun milkii waan sadeen kanarratti hundaa'a. Tokko, itti fufiinsa qabaachuu. Lama, sodaatti fayyadamu yookiin riskii isa jennuun sadi. Hiriira beektotaa isaan kana sadi irratti. Itti fufiinsa kan jennuun guyyaa tokko hojjetanii dhiisuu osoo hin taane xiqqoo xiqqoon guyyaa guyyaan itti fufuudha. Sodaatti fayyadamu yookiin riskii kan jennuun immoo investimentii hunda keessa riskii yookiin kasaaraantu jira. Garuu namni milkaa'u riskii madaalawaa fudhatee kan tarkaanfatudha. Inni sadaffaan hiriira beektotaa namoota milkaan irraa barachuu fi hiriyoota kaayyoo qaban waliin ooludha. Yoo isaan kana sadi irratti oolchite furtuu milkii keetii haaluma salphaadhaan harka keetti galfatta jechuudha. Karoora tarkaanfii galiidha. Si'atti dhibbeentaa 10 qofa yoo ta'e illee hojii investimentii irratti bobbaasuuf murteessi barumsa. Torbanitti yoo xiqqaate sa'aatii 3 dandeettii haaraa maallaqa siif fidu barachuuf ramadi. Galmeessi. Milkiin kee eessa akka jiru beekuuf ji'a ji'aan guddina kee madaalii barreessi. Dandeettii yookiin iskiil kee irratti hundaa'uun biizinasii akkamii akka jalqabuu dandeessu dandeettiiwwan gurguddoo sadii fi carraalee isaan uuman kunoo akka armaan gadiitti isiniif qopheessee jira. Yoo hanga ammaatti na wajji jiraattan ta'e waaw baay'ee irraa barattan. Egaa amma kan isinitti dandeettii yookiin iskiil kee irratti hundaa'uun biizinasii akkamii akka jalqabuu dandeessu dandeettiiwwan gurguddoo sadii fi carraalee isaan uuman kunoo akka armaan gadiitti siif qopheessee jira. Yoo si madaala ta'e isaan kanarratti hundaa'ee amma hojii eegale. Tokko, dandeettii teekinooloojii fi onlaayinii diijitaal iskiilz. Yoo dandeettii kompiitaraa, barreeffamaa yookiin diizaayinii qabaatte wanni ati dursa gochuu qabdu hiika yookiin tiraansleeshin afaan Oromoo, Amaariffaa fi Ingiliffaa walitti hiikuun dhaabbilee adda addaatti tajaajila gorsaa kennuu. Inni itti aanu sooshaal miidiyaa maarkeeting. Daldaltoota naannoo kee jiran beeksisa isaanii feesbuukii yookiin tiiktookii irratti hojjechuun maallaqa argachuu. Inni sadaffaan giraafiks diizaayin, loogoo, kaardii, beeksisaa fi affeerraa qopheessuu. Isaan kana haaluma salphaadhaan dandeettii kana yoo qabaatte haala nama sitti kanaan hojiirra hojjete yeroo gabaabatti maallaqa kee argachuu dandeessa. Inni tokkoffaan dandeettii teekinooloojii onlaayinii jenne, inni lammaffaan dandeettii hawaasummaa fi barnootaa. Yoo nama dandeettii ibsuu fi barsiisuu qabu ta'e ijoollee naannoo keetii herreega, saayinsii yookiin afaan Ingiliffaa gargaaruun kaffaltii fudhuu. Inni biraa gorsa. Dhimma beektu tokko tokko irratti fakkeenyaaf qonna, fayyaa yookiin seera irratti namoota gargaaruun maallaqa argachuu fi kan biroollee ni jiru. Inni sadaffaan tokkoffaan dandeettii teekinooloojii onlaayinii jenne, lammaffaan dandeettii hawaasummaa fi barnoota jenne, sadaffaan dandeettii gabaa fi daldalaati. Trade skills. Yoo dandeettii meeshaa bituu fi gurguruu qabaatte daldala bilbilaa meeshaalee namni baay'een barbaadu bilbila, uffata yookiin meeshaalee manaa bitanii guruppii garaagaraa irratti gurguruu. Ejentii waliin ga'aa namoota mana kireessuu yookiin bituu barbaadan gargaaruun kaffaltii koomishinii argachuu. Haala kanaan salphumatti duroomuu dandeessu. Akkaataa ati itti jalqabdu. Erga haala kanaan dandeettii kanneen hundaa qabaattee jettee booda akkamitti jalqaba jettee yoo kan dhiphattu ta'e akkaataa itti jalqabdullee kunuunsiif qabadhee jira. Akkaataa ati itti jalqabdu tarkaanfii 3 murteessuu kana jira oolchita. 1. Dandeettii kee adda baafadhu. 2. Gabaa qoradhu. 3. Xiqqoodhaan jalqabi. Dandeettii kee adda baafadhu. Wanti ati salphaatti hojjettuu fi namni biroo ammoo rakkatu maali jedhii dandeettii kee madaali. Itti aansitee gabaa qoradhu. Namni naannoo kee jiru tajaajila akkamii dhabee rakkachaa jira jedhii isa kanallee sarchi godhi. 3. Xiqqoodhaan jalqabi. Maallaqa guddaa hin eegin.
tajaajila kee nama tokkoof kennuun jalqabi. Gaafa san salphatti milkoofta. Jireenya keessan jijjiiruuf tarkaanfii tokko qofaatu isin hafa. Guyyoonni 30 kunniin xumura osoo hin taane jalqaba jireenya keetiitti beeki. Viidiyoo kanarraa waan baay'ee akka qayyabattan abdiin qaba. Yoo viidiyoon kun isin fayyade chaanaalii tarkaanfii Orza Isteep sabiskiraayibii gochuun maatii keenya ta'a. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Tarkaanfii xiqqaan har'a fudhattu boruu jijjiirama guddaa fida. Tarkaanfii waliin haa tarkaanfannu. Galatooma.